Gaarii duraan dursa akkuma aadaa Oromootti na offolchaan jedhanis na offolchaa. Duraan dursa walgahii kana haala baay'ee dhiphaa keessattii fi akkuma hundi keessan beektan haala dhiphaa keessatti fi haala mijataa hin taane keessatti koreen qopheessituu waltajjii kana nuu qopheessitee bu'ii bayii hedduu keessa warra asiin nu ga'ee fi qophii kana nuun ga'ee guddoo galateeffadha bakka keessan bu'e. Ittaansee akkasumas paartiilee mormitootaa morkattootaa warra nu waliin jiran maqaa isaanii jabeessaan nu tarrisaa booda isaaniinis kabajaadhaan baga nagaan dhuftanii baga waliinuu asiin geenyee waggaa 50ffaa kabajaa ayyaana hundeeffamuu adda bilisummaa Oromoo fayyaa ta'aa baga asiin nu geessanii jedhaa. Ittaansee maanguddoota keenya hangafoota keenya hogganoota amantii hogganoota hawaasaa warri taatan hundi keessan baga nagaan asiin geessanii jedhaa jechuudha. Ittaansee ayyaanni kuni ayyaana hundeeffama adda bilisummaa Oromooti. Warri na dura haasa'anii hedduu haasa'aniiru. Dhiyoo kana haasofneerra adda bilisummaa Oromoo waan hedduu baay'ee ulfaataa gargaarsa tokko malee ba'aa ummati Oromoo baatee deemu ummata Oromoo waliin baatee rakkinoota qabsoo fi rakkina siyaasaa biyya kanaa ka hidhaa ajjeechaa waggaa 50 qofaa otoo hin taane waggaa dhibbootaaf ummata Oromoo fi ummatoota cunqurfamoo hunda ummata cunqurfamaa Amaaraa dabalatee barabaraan lola keessummeessaa akkasumas immoo hidhaa keessummeessaa ajjeechaa keessummeessaa kana keessa darbee jiraatee asiin gahuusaa kanneen kana baatanii asiin geessan duraan dursa wareegamtoota keenya kabajaa barabaraa isiniif haa ta'u jedhaa jechuudha. Ittaansee ummati Oromoo qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo deeggartooti dargaggooti qeerroo qarree akkasumas shamarran kanneen ba'aa qabsoo kanaa baatanii asiin geessanii ba'aan keessanii fi wareegamni keessan lafatti nafne ammas isinis baga gammaddanii warri bu'aa qabsoo kanaa argattanii wareegamtoota keenya irra dhaabbanne baga gammaddanii jechaa. Egaa as keessatti kan nu waliin jirani paartiilee siyaasaa dura maqaa isaanii fi maqaa paartii isaanii jaljabeessaan nu dubbisaa waahilloota keenya dhiyoo kana otoo hin taane gariin isaanii waggaa dheeraa ka waliin qabsaa'aa turre akka KFO akkasumas ka uummata kaanis hunda isaanii amma immoo akka haaraatti waltajjii siyaasaa mirga ummatootaa fi mirga dimokiraasii ka haqaa ta'uu qaba jennee haala paartii siyaasaa waltajjii paartii siyaasaa keessatti waliin deemuu dadhabuurraa dhimmoota adda addaatti irratti boodanan ibsaa dhimmooti jajjaboon haqaan deemuu qabna jennee walitti dhufne waliin koop jedhu tokko waliin ijaarranne maqaa isaanii isinii tarrisaa jaljabeessa. Aye, galatoma addi bilisummaa Oromoo waayillan qabsoo kanneen ta'an paartiilee hedduu waliin hojjechaa dhagayeeti jira. Guyyaa har'aa kana waliin argamanii ganna 50ffaa adda bilisummaa Oromoo akka kabajaniif hedduuf yaamicha goonee turre gara paartiilee 20 oliif yaamicha goonee turre
paartileen kun gariin isaanii paartilee naannoo waan ta'aniif darbee sammuu rakkoo adda addaa waan qabanii fi argamuu hin dandeenye har'aaf paartilee 11tu asitti argamanii jiranii paartilee kana maqaa isaaniitii fi paartilee kana kan dursa asitti argaman isin beeksisuu barbaada. Kan dura Mocha Democratic Party ከተቀመጣችሁበት ተነስታችሁ ሰላም ትላላችሁ ማለት ነው። በሞቻ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ቼርማን ብርሃኑ አለሙ፣ ኢታናንሳ ሰተርገማ ዲፑቲ ቼርማን አለማዮ ሻሮ፣ በሴንሳ ኮሪዮ ጅራ ወቺፍቱ ፓርቲ ከና ከታደ አደ ተናኘ ቶኮ Ago Party for Justice and Democracy, Dr. Addisu, Ethiopian National Unity Party, Obzarihun Gebrekzaber, Walaita National Movement, Dr. Emmanuel Mukiso, Oromo Federalist Congress, Obatruna Gamtavi, Olbana, Afar People's Party, Obbo Musa Adam, Hebrew Ethiopia, Obbo Girma Bekele, Medrek, Obbo Dasta Dinka, Imant Democratic Party, Obbo Augicho, Ago Shango, Obbo Alamiro, IPRP, IHAPRA, Adebrane, isaan kanatti nu gidduutti argamanii fayyaataa galatoma. Gaarii erga kana jennee amma hundeeffama adda bilisummaa Oromooti haasaa jirra. Hundeeffama adda bilisummaa Oromoo hundeessuun maaliif barbaachise? Akkasumas akkamitti hundaa'ee kajedhu waan gaggabaabduu qofa otoo seenaan dheeressin sinii hima. Ilmaan Oromoo sirna cunqursaa humna waraanaan ummata Oromoo fi ummatoota kibbaa irratti sirna cunqursaa diriirse akkasumas sirna gitaa ka diriirse cunqursaa gitaa ka diriirse isa kana jijjiiruuf gara sirna mirga ummatootaa fi mirga dimokiraasii kabajuutti jijjiiruuf qabsoo hedduutu ta'e osoo addi bilisummaa Oromoo akka paartii siyaasaatti hundeeffame waggaa 50 qofaa otoo hin taane waggaa 50 duraa jechuudha. Isa kana keessatti ummati Oromoo fi ummatooti kibbaa cunqurfamoo hundi sirna humnaan namarratti diriiru kan humnaan cabsee ka diriiruuf waggaa 150 dura katattaafate kana sirna kana jalatti akka hin cabneef diddaa loloota hedduu akkasumas diddaa hedduun bakka adda addaa Oromiyaa keessattii fi ummatoota kibbaa keessatti bakkoota hedduutti ta'e. Isa booda as bahee ergaa sirni kuni gadi uf dhaabaa deeme kana jalatti hin bulu. Sirni lafaa ka gabbaariitti nama gabbarsiisu lafaaf gabbaarii godhatee ka akka garbaatti nama ergatu nama gurguru isa kana jalaa diddaadhaan as dhiyootti sochii qabsaa'ota baalee ni yaadanna hundi keenya. Akkasumas sochii arfan qalloo ni yaadanna hundi keenya. Aadaa Oromoo fi akkasumas aadaa Oromootti qabatee mirgoota Oromoo ol baasuuf kanneen qabsaa'an. Sana qofaa otoo hin taane waldaa Macaaftuu Lamaa waliigala Oromiyaa guutuu keessatti
Oromoo qofa otoo hin taane ummatoota cunqurfamaa hunda uf jalatti hammatee sirna mirga uummataa fi mirga dimokiraasii namaa kabajutti sirni kun akka jijjiiramu qabsoo godheera. Kana keessatti waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti ummati Sidaamaa keessaa, ummata Walaayitaa keessaa fi ummatoota biraa keessatti qooda qabu. Kun hundi sirna cunqursaa jijjiiruudhaaf ka godhamedha. Gaggabaabsee tuttuquuf malee seenaan kun dheeraadha. Kanuma keessatti waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti qooda ka qaban ilmaan Oromoo qaroo ta'an maqaa isaanii ni beektanii sirna kana akkasumas warra sirna mirga uummataa fi mirga dimokiraasii kabachiisuuf qabsaa'an bal'aa keessatti sochii barattootaa keessatti hundeessitoota adda bilisummaa Oromoo fi akkasumas waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessa warri bebbeekamoo qaroo ta'anii qooda guddaa warri baasaa turani namni hin irraanfatu. Isaan kana keessaa hundi keessan ni yaadattanii Maamuu Mazammir barataa yuunivarsiitii ture, akkasumas Baaroo Tumsaa, akkasumas Obbo Ibsaa Guutamaa, Xahaa Abdii, isaan kana warra hangafootaa fi hedduu isaanii warra waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessattis qooda fudhataa, akkasumas immoo sochii barattootaa keessatti qooda fudhataa. Tokko sirni lafaa ka uummata miliyoonotaan lakkaa'amanii yeroo sana keessatti harka 100 keessaa harka 80 ol ka hammatu uummata Oromoo fi Oromiyaa fi akkasumas uummata Kibbaa keessatti